Durbummaa dhiira saddeetii nyaadheera. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu. Kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota koo kutaa tokkoo kaasee haga kutaa 9ffaatti seeraan baradheera. Sanaan booddee garuu kanan ittiin barachaa jiru mana firaatti waan na ta'eef isaanis amala shamarrummaa koo dadhabanii anis amala isaan natti argisiisan dadhabeen mana isaaniitiin bahee. Haati koo ijoollummaa kootti nagattee deemtee abbaan koo haga waggaa 9tti haadha buddeenaa waliin erga na tursiisee na guddisee booda sanaan booddee mana firaatti na galchee. Sanaan booddee waggaa 2 baatii 6tiin dhufee otoo na totto'atu gidduutti duuti abbaa kiyya anarraatii fudhattee yeroo umriin koo waggaa 12 guutu nama haadha hin qabnes abbaa hin qabnes hin ta'e. Hanga har'aatti illee haati kiyya ni jirti jedhama. Haa ta'uutii garuu eessa akka isheen jirtu qoradheen bira gahuu argachuu hin dandeenye, argachuus immoo hin barbaadu. Sababiin isaa immoo sababa isheen ana mucaashee deessee nagattee deemteef ijji nama hedduu natti ulfaatee akka qoraattiitti na waraanee akka abiddaas na gubeetiin guddadhe. Otuu danda'amee haatis abbaanis walii galanii dhala isaanii guddifatanii baay'ee bareedaadha. Haa ta'uutii garuu gaa'ilatti kan seene yookiin immoo kan jalqabe gaa'ila sana haga dhumaatti haga lubbuutti galma ga'uuf fedhii hin qabu taanaan otuu gaa'ila sana jalqabuu baatee bareedaadha. Ilmaan haadha yookiin immoo abbaa malee guddatan jaalalli karaa haadhaa yookiin immoo abbaa waan isaaniif hin kennamneef namoonni isaan jiraachisan immoo jaalala kana kennuu fi waan hin dandeenyeef waan hin barbaanneef yeroo kana ta'an irraatii kaasee nama waliin miti mataa isaanii waliin iyyuu walii galanii jiraachuun isaanitti ulfaata. Maarree anaanis kan na mudate kanumadha. Dhumarratti kanan mana fira kiyyaatii bahe umriin ishee gaheeraa amma ijoollee keenya baala geessu iyyuu ni dandeessii naan jedhaniiti. Dhiiga koo foon koo irratti firri koo na amananii didanii jennaan mana sanaa baheen bifa nan qaba. Bifarrayyuu darbee immoo bocni koo immoo baay'ee ajaa'iba ture. Dargaggeessa yeroo sanatti ishururuu siifin du'aa naan jedhu tokkotti heerumeen jiraachuun jalqabe. Dargaggeessi kun baay'eetti na jaallata. Ani garuu erga ofitti na fudhatee booddee eenyummaa isaa beekeen jaallachuun jalqabe malee isaaf jaalala hanga sharfee tokkollee hin qabun ture. Sababiin isaa ijoolleen dhiiraa naannoo kootti marsan hedduudha. Gabaabaas, dheeraas, diimaas, gurraachas, furdaas, qal'aas, ijoollees nama guddaa yoo ta'e argachuun hin danda'amu. Haa ta'uutii garuu kabaja kiyyaaniin nama kanatti galee waliin jiraachuu jalqabe. Abbaan manaan koo kanan jechaan isinitti dubbadhu olitti baay'ee nama gaariidha. Hojii isaatti illee jabaadha. Waajjira mootummaa keessa kan hojjetu yeroo ta'u maddiitti immoo hojii dhuunfaallee qabatee dabareedhaan kan gaggeessu ture. Yeroo tokko anis hojii kan dhuunfaasaa nan isa gargaara. Yeroon isa waliin gaa'ela jalqabetti hojii kana lamaan ni qaba. Maddi galiinsaas bareedaadha. Lafa bakka 2-3 illee ni qaba. Erga na fuudhee booddee mana ijaaree waliin jiraachuuf karoora guddaa qabateera. Haa ta'uutii garuu namni hojjetu diina of biraatii hin dhabuuti. Hiriyoomti isaa waliin hojjetan akkamittiin hojiin kun milkaa'ee fi kan jedhuun yeroo hundaa mataa dhukkubsatu. Anatti illee waa'ee abbaa manaa koo waan gaarii natti hin dubbatanii. Ni jira mitire namni jireenya keessanitti inaafe otoo isin hin beekiin karaa duubaa isinitti naanna'ee shira gaa'ela keessan irratti hojjetu. Abbaan manaan kee barii erga siitiin fuudhee abal waliin akkana haasaa akkana dubbataa shakkii laphee keettiin kenninii jechuun na jeequu jalqabanii. Anis kan isaan natti dubbatan dhugaa natti fakkaatee abbaa manaa koo tuttuquun jalqabee. Yeroo uffatu yeroo bareedee manaa ba'u maaf uffattaa maaf bareeddaa jechuunan jalqabee. Kana qofaa miti sa'aatii hojii isaarraa daqiiqaa sharfee dabarsee manatti galeera taanaan
abalu waliin hanga wal argituutti dhamiti har'ammoo maal wal jettan jechuun jechaan isa hidhuu nagaa isa dhorkuun jalqabe. Daa'ima jalqabaa isatti heerumeen baatii arfaffaa irratti nu ulfaa'e. Daa'ima lammaffaa immoo daa'ima koo jalqabaa daheen waggaa tokkoof baatii afuritti hin dahe. Ijoolleen koo dhiiraaf dubartiidha lakkuu fakkaatu. Keessumaa kan hangafaa ilma dhiiraan godhadhe sana anaaf lubbuu koodha. Akka lubbuu kootti isa jaalladha. Maarree ijoollee lamaan kana godhadheen abbaa manaa koof immoo irra caalaatti diina ta'aan dhufe. Hiriyoota isaa waliin taphatee boqotee kan dhufeeru yoo ta'e ani manatti abidda ta'een isa eegaa. Maallaqa inni natti kennu fuudheen itti darbadha. Dubartii anitti hin hinaafne hin qabu. Guyyaa nagaa argannee waliin jiraannurra guyyaa walitti buunutu caala. Maarreegaa hireen jireenya koo kana taatee maal akkan ta'e hanga narratti hin beekamnetti abbaa manaa koo ofirraa dhiibuun jalqabe. Yeroo walitti buunu kamittiyyuu uffata koo walitti qabadheen ijoollee koo qabadheen deema. Gaa'ela kana diiguun qaba. Sirraa adda bahuun barbaada. Ati fedhii kee malee fedhii koo naaf hin guuttu jedheen abbaa manaa kootiin baay'ee rakkisaa. Maarreegaa ilmi dhiiraa mana keessatti nagaa yoo dhabe bakka nagaa argatu bakka nagaa isaatiif kennu ni barbaada mitiiree kuni seera uumamaadha. Abbaan manaan koo hiriyoota isaa garaagara waliin qumaara taphachuu ni eegala. Anis kana qabadheen lakkii dhaabi mana kana duwwaa goota yeroon jedhuuni hojjedhees argadhees nagaa hin arganne dhabees nyaatamees wanti gadi dhufu hin jiru naan jechuu jalqabe. Lolatti hin qabsiisu tonkolii yookiin immoo sharrii manaa gadi bahee ani yaadu sa'aatii isaa dabarsee ani walitti qabeessa eegu kana jedhee isinitti himuun danda'u. Inni garuu kana hundumaa keessatti ni callisa. Yoo dubbiin koo isaatiif game ol darbee rafa yookiin gadi baha malee harka isaas narratti hin kaasu. Akka namoonni naannoo koo gaa'ela kiyyaa argan otuu nan isa ta'ee lubbuu keensi keessaa baasa kan naan jedhan lubbuu koo na keessaa baasu miti. Ija hamaatiin illee na hin ilaalu. Kana qofaa miti. Daa'ima lama dahus qaamni koo yookiin immoo bocni dubartummaa koo ergan ijoollee lama dahee isaa ol dhiirri jirullee ammallee akka naaf ta'u malu keessi koo natti dubbachuu nama kana kadhachuun qabu. Waliin jiraachuun nan barbaachisu. Jireenyi koo nagaa jedheen akkuma haati koo abbaa kootti na dhiistee badde anis ijoollee koo qabadheen abbaa manaa kootiin nagaatti jedheen mana isaa iseen deeme. Garaagarummaan kan koo fi kan haadha koo ani ijoollee koo lamaan fudhadhee deemuudhaaf. Haa ta'uutii garuu ijoollee koo baafadheen garaagarummaa sa'aatii 6 yeroo hin guunne keessatti halkan wanta gurra kootti ulfaatu nan dhagahe. Kunis abbaan manaan koo wadaroo mana keessaa fuudhee baaxii manaatti fannisee morma isaatti diree of ajjeesee argame. Ani ijoollee koo qabadheen mana namaa deemeen ture. Gurri kiyya gorsaa fi dubbii namaa dhageesse abbaa manaa koo nyaatte. Sii fi ijoollee koo dhabee jiraachuu korra lubbuu koo yoon baase naaf salphata jedhee abbaan manaan koo natti dubbatu dhuguma akka dubbii afaansaa anaa fi ijoollee isaa mana keessaa dhaburra of fannisuu of ajjeesuu naaf wayyaa akkuma jedheen lubbuu isaa fannise. Gariin hiriyoonni isaa guyyaa waliin oolan qumaara wanta nyaatamee fi jechuun sababeessaniiru. Haa ta'uutii garuu ani sirriitti nan beeka. Gubuun koo nagaasa dhorkuun koo boqonnaa jireenyaa isa dhawwachuun koo abbaan manaan koo akka inni lubbuu isaa irratti tarkaanfii fudhatu ni taasise. Akka anaaf inni waliin gallee nagaa mana keessaa akka isa dhorkaa ture kan beeku obboloota isaa dubaraa fi haadha isaadha. Boo'icha abbaa manaa keerrallee hin teessu lubbuu kee baasna malee jechuun magaala sana keessaatii guyyaa sanarraa kaasee na ari'anii akka saree maraatuu ijoollee lama qabadheen magaala sana dhiiseen bahee. Haa ta'uutii garuu torbanoota booddee dubbiin yeroo tasgabbaa'u gara magaala sanaatti deebi'een mana kireeffadheen gadda taa'ee. Wanta takkaa darbirratti wanti uumamu hin jiru darbeera. Abbaan manaan koo darbee. Jaarsa yookiin immoo abbaa manaa yeroo gabaabaa keessatti isarraa adda baheen fuudhuu kan hin karoorfadhee ture nama gadda keessatti awwaalamee gaabbiin akka hin jiraanii
mataarraan buunee asiif achiin hooqsisaa nyaattu natti ta'ee anis baatiiwwan muraasaaf hanga nyaata ijoollee koof qopheessuun dadhabuutti dhukkubsattuun ta'ee haadha ta'anii dhukkubsachuun baay'ee ulfaataadha. Sanarratti yaadonni lamaan qumaaraa fi gubaa haadha manaa isaatiin addunyaa kanarraa darbe jedhamu gariin namoota akkana jibban gariin namoota ammoo akkanaaf gaddan taasiseera. Calli jettuun ta'ee maatiin abbaa manaa koo qabeenya abbaa manaa koo otuu nan hin beekiin seeraaf maallaqa kanfalanii gara mataa isaaniitti deeffatanii haa ta'uutii garuu waliyyannoo gaggeeffadheen qabeenya abbaa manaa kooti jedheen qabeenya sana deeffadheen lubbuma koofiyyuu ijoollee koorraa na ajjeesu jedheen magaala sanaatii ijoollee koo qabadheen nan bahee qabeenya abbaa manaa koos gurgureen hojii garagaraa hoteelaa kaasee haga mana bunaatti yaaluun jalqabee haa ta'uutii garuu tokko kan naaf ta'eeru hin jiru. Maallaqa inni waggaa 12 keessatti hore waggaa 2 yeroo hin guunne keessatti bittinseen fixee dhumarratti kan isin ajaa'ibu ittoo danfistuu hoteelaa ta'een qacarameen hojjechuu jalqabee wanti bu'aa qabeessa maallaqa sanaan hin godhe tariyaan illee bor yoo waan ta'eef jedheen lafa biteen kutaa 2 manarratti ijaareera. Maarree hoteela hojjechuu yeroon jalqabutti bakki ani hojjedhu mana ittoodhaatii qaamni koo yookiin immoo teessumni koo kan duriitiin ol baay'ee guddachaa dhufe. Nama miti anumtiyyuu fuullee keessatti yeroon of ilaalu eessaa dhufe teessumni kuni jedheen of hin gaafadha. Abbaa hoteelaa dabalatee mana sana keessa namni hojjetu dhiirri anaatiin hin barbaanne tokkollee hin jiru. Yoon gadi ba'us yoon ol galus nan barbaadama. Sanarratti immoo fuulli koo takkaafillee nama dubartii ijoollee 2 deesseettu hin fakkaadhu. Qubeelaa abbaa manaa koo ofirraatii hin baasneen ture. Qubeelaa sana yeroon irratti argan lakkisoof deetudha ati hin haaromne naan jedhu hanga kanaatti fuulli koo hin beeksisu. Bocni qaama koo immoo dhiiraaf qorumsa addaa guddaa ta'aa dhufe. Anis egaa dubartiidha mitiire hojiin yeroo natti ulfaatu ijoolleen dhiiraa tokko maallaqas yeroo naaf dhiyeessan maaltu abidda kana jalatti na gubee takka yoon boqodhee jechuun dhiira tokko mana kootti galchuu nan jalqabe. Silaa dubartiin heerumtee yoo baate yookiin immoo deessee yoo baate ilmi dhiiraa waan hedduu akka isheen beektu waan beekuuf seera qabeessaan waliin haasa'e yoo ta'u hin taane kallacha qaama ishee tuttuquun waliin ciisuuf qofa akka ishee barbaadu itti mul'isa. Garan deemutti dhiirri na beeku kamu kanumaaf na barbaada. Ani garuu dhugaatti gaa'ila nan fedhan ture. Haa ta'uutii garuu guyyaa 2 guyyaa 3 inni yoo tole na waliin ciisanii natti fincaa'anii akka isaan barbaadanitti ta'eefin maallaqa xiqqoo natti kennanii ofii na dhiisuu ofii na jibbuu yookiin immoo guyyaa barbaadan dhufanii akka barbaadanii na godhu. Anis jireenya natti fakkaatee addunyaa kana keessatti kufeen otoo of hin bariin waggaa 4 ijoollee koo duratti jireenya sagaagalummaan jiraadhe. Ijoolleen dhiiraa hedduun ana bira dhufaniiru. Kan kana dura dubartii beekanis kan hin beeknes waliigalaan kan hin beekne ijoollee dhiiraa 8 kana lakkaa'eera. Durbummaa isaanii kan hin fudhe jechuudha. Durbaa fi dubartummaa jennee dhiiraaf immoo dhiirummaa yoo jenne dhiirummaan hiika biraa qaba yookiin immoo kabaja dhiiraa akka jechuuti. Hundumti isaanii wanti isaan wal fakkeessu qaamni isaanii akka nama saree balbala irratti argee baqatu qaama dubartii akkuma tuqaniin boo qaama isaaniitiin jechuu kooti. Si'a 6 si'a 7 itti deddeebi'anii illee hin quufani halkan nagahee hin beekani akka nama carraan lootarii ba'ee fi halkan sana gammadaa bulu. Kan boo'anis dhimimbaan buusanis hin dhabamani kan sodaatanis akkanuma tuqumayyuu jechuudha. Ijoolleen dhiiraa hedduun ana bira dhufaniiru. Kan kana dura dubartii beekanis kan hin beeknes waliigalaan kan hin beekne ijoollee dhiiraa 8 kana lakkaa'eera. Durbummaa isaanii kan hin fudhe jechuudha. Durbaa fi dubartummaa jennee dhiiraaf immoo dhiirummaa yoo jenne dhiirummaan hiika biraa qaba yookiin immoo kabaja dhiiraa akka jechuuti. Hundumti isaanii wanti isaan wal fakkeessu qaamni isaanii akka nama saree balbala irratti argee baqatu qaama dubartii akkuma tuqaniin boo qaama isaaniitiin jechuu kooti. Si'a 6 si'a 7 itti deddeebi'anii illee hin quufani halkan nagahee hin beekani akka nama carraan lootarii ba'ee fi halkan sana gammadaa bulu. Kan boo'anis dhimimbaan buusanis hin dhabamani kan sodaatanis akkanuma tuqumayyuu jechuudha.
waggaa 4 booddee akka lubbuu kootti mucaan koon jaalladhu inni dhiiraa mana barnootaatii otoo dhufu irraan gadee tabba naannoo keenyaa aspaaltiirra daandii isaa qabatee otoo deemuu konkolaataan fireenii qabachuu dide yookiin immoo dadhabe kallacha buqqee mataa mucaa koorra bahe mucaan koo dhalatee guddatee bakka gaarii gahee anaan na eega haadha koonaan jedheen abdadhe kichuun koo karaatti na jalaa hafe gaddi lammaffaa mana koo seenee hangan akkam mucaa koo akkan jaalladhu isinitti himuun danda'u dhalasaa namni jibbu hin jiru ani immoo guyyaa dhalatirraatii kaasee bobaa koo jalaa mucaa koo kana baaseen beeku innis baay'ee na jaallata lubbuu naaf dhabaa haa ta'uutii garuu guyyaan yartuun umrii daa'ima koo na jalaa gabaabsite abbaan manaan koo lubbuudhaan of balleesse daa'imni koo immoo konkolaataan irra bahe lamaan isaaniiyyuu otoon dhukkubsatiin otoon jedhiin anarraatti addaan ba'anii gaabbiin gochaa kiyyaa kan abbaa manaa koo otoo naaf hin dhaabbatiin kan ittiin hin boqodhu gaarii godhees balleessees kan ija keessa laaleen jiraadhu tokkittiin daa'ima koo yeroo narraatti adda baatu jireenyaaf abdiin kutadhee jiraachuu natti ulfaatee gadda mucaa koorraa ka'uu hin dandeenye dhukkubni na hidhee na kaa'ee baatii 7 gadi taa'een gaddee baatii 7 booddee maallaqnis na harkaa dhumee wanta dhugu dhabeen gaafa beeluun anaa fi intala koo dubaraa ajjeesuuf ka'u kanaan booddee addunyaa kanarraa anumtuu wantan jiraadhu wanta natti hin fakkaanneef tarii yoo naa fedhe rabbii cubbuu koof dhiifama yoo naaf godhe lafarratti kanan boqonnaa of dhorke samiirratti immoo rabbii boqonnaa naaf haa kennu jedheen gara mana amantaatti goreen na gargaaraa naaf kadhadhaa ilaa cubbuu koos jedheen mataa kootti argisiisee mana amantaa keenyaatiif yaalaaf jedhanii qarshii 10,000 naaf kennanii gargaarsaan jechuudha anaaf qarshiin sun maallaqa salphaa miti qoricha naaf bita daa'ima koofillee wanta barbaachisu godhaam haa ta'uutii garuu guyyaa tokko mucaa koo harkatti qabadheen daandii gubbaarra toon deemaa jiru maraatuun dubartii uffata ofirraa baaste tokko akkana jechuun natti dubbattee namni dubbii maraatuu dhimmatti godhee dhaggeeffata anaan garuu kallacha waan na tuqeef na sururee guutummaa hanga isheen na biraa deemtutti maraatuu sana waliin haasa'aan ture saffisaan ati bar akka koo maraatta mucaa kee immoo bineensa nyaata kanafteen jechuudha abbaa manaa kee abalu akka kana goone calli goone miti siin immoo mana keessatti akkas goone daa'ima kee immoo konkolaatarra baasne jechuun saffisaan dhukkuba koonatti dubbate ati eenyudha jedheen kallacha gaafadhe yeroo kanatti maraatuun kun lallaafaa aspiraayitii 2 fi kookaa 3 yeroo nani daa'ima koo lammaffaa dahe hiriyoonni isaa guddachuu abbaa manaa kootti naafan mortuu yookiin immoo tolchituu bira deemanii anaa fi maatii koo wanta dachee kanarraatii balleessu anaaf inni walii galtee akkan arganne nurratti hojjetanii akka turan maraatuun afur hamaadhaan qabame suni waa'ee koo dubbate dhugaa fi sobni jiraachuu fi jiraachuu dhiisuun bitaanatti galani miilla koo otoo kanan dhagahin dura mana waaqayyoo keessa galfadheen ture baatii 2 mana waaqayyoo daa'ima koo waliin hin seene hanga dhuma dubbii kanaan barutti mana kana keessaa hin bahun jedhe halkaniif guyyaa akka nama maraate yaa waaqayyoo wanti kuni dhugumamoo jedheen boo'een iyyaa gadoodhaan hangaafadha waaqxii tolaa kan gaabbiif isa bira dhufeef harka isaa diriirsee kan fudhatu hundumaa kan danda'udha mitiire baatiiwwan kana booddee ifaaf ifatii deebinaaf deebise jireenya koo miti jireenya haadha koollee kan diigee hojii harka namaa akka ta'ee fi anaaf immoo lubbuu kiyya baasuuf dhukkubaan nagalaafachuuf yaalirraa akka jiran yeroo yerootiin itti deddeebi'anii wanta narratti godhani sana akka haaressan haala naaf galuu danda'uun waaqayyoon sanaan booddee akka rabbi na hin dhiisnee fi na hin gannellee akka Yaaqoobiif waadaa gale anaaf mana amantaa keessatti waadaa naaf gale akka rabbi hammeenya namoota kana yoo deebi'uu didan gara isaaniitti galagalchu kadhachuus nan jalqabe bu'aa kanaas yeroo toon fudhatiin nan arge mucaan koo barnoota naa barachuu jalqabe ani hojiin hojjedhutti ittoo danfisuutti seeneen fayyeen hojjechuu jalqabe kanarraan hojii koo balleessaa koo cubbuu koo kaleessaa keessaallee nan ba'e bifa kanaan maallaqa argachuun koo hojii diina kiyyaa gargaaruudha jedheen addaan kuteen
dafqa kiyya qofaan nyaadhee jiraachuun jalqabe. Sana qofaa miti. Akkuma kiyya ijoollee lama kan qabu haati manaan irraa kan boqotte abbaa manaa argadheen turtii waggoota dheeraa booddee isa waliin gaa'ela dhaabbadheen waliin jiraachuu jalqabe. Innis hojii mataa koo naaf banee na jiraachisuu jalqabe. Har'a rabbiif haa galatu. Daa'ima sadaffaa abbaa manaa koo lammaffaaf daa'ima jalqabaa godheen haala gaariin jiraachaan jira. Seexanni waan hundumaa caalaa namarra bulee kan inni jibbu nama walii galee jaalalaan mana tokko keessa jiraatudha. Kanaaf abbaan manaan koo jalqaba irratti manni keenya mana nagaa ture. Yeroo booddee garuu haala anis innis hin beekneen waan hin taane keessan gale. Diinni baay'eetti natti fayyadame. Kaleessa inni haadha malee abbaa malee na guddise. Abbaa manaa koos narraatiif daa'ima koos narraatii fudhate. Kana hundumaaf immoo akkan saaxilamu kan na godhe. Mana keenya keessatti isaa ta'e maatii koo keessatti bakka itti ol qabamee waaqti galateeffatamu hin jiru. Nu keessaa namni of kennee rabbiif jilgeenfateeru hin jiru. Seexanni mana banaa kana argatee akka garaasaa itti haasa'aa ture. Har'a garuu rabbiin haa galatu. Anuu nama ta'een akka namaatti waa'ee koon dubbatadhe. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.